Me waggaa 42tti gara Oromiyaatti deebi'uun miira akkamii sirriitti dhaga'ama Obbo Abdul Fattah? Baay'ee miira guddaatti natti dhaga'ama. Yeroo balbalti kun banamtee ka duraan balbalti nutti hidhame kun Waaqayyoo fi qabsoon qeerroodha. Hayyoota Oromoo, uummata Oromootiin humnaan wayyaanee dhiibdee balbala nutti cufamte kana balbalti kun banamuu isii guyyaan dhaga'e miirri natti dhaga'ame. Dhugaasitti himaa dammaqaa ani jecha ibsuun hin qabu. Namni akka tokkoffaatitti galatoofachuu barbaadu qeerroo Oromoo haawwota keenya, abboota keenya, manguddoota keenya Oromiyaa keessatti lubbuu fi dabarsanii kennanii dirree diin irratti taphachaa ture san dirree saba keenyaa godhan warra qabsoo kanarratti wareegaman Rabbiin warra jeennataa isaan haa godhu jedha. Warra lubbuun jiran ammoo Rabbiin bilisummaa tana daranii isaan agarsiisuun jedha. Kanumarratti dabalee adda jaarmayoonni Oromoodhaa kan waamichaa mootummaan Itoophiyaadhaa godhe kana fudhatanii biyyatti galanii saba isaanii biratti galata guddaa qabanii jedha. Maaliif kana jedha? Wanni isaan galateeffadhuuf kaleessa gaafa biyya san irraa bayan biyya san keessatti qabsoo godhuu dadhabanii jiraachuu dadhabanii mootummaan biyya san keessa jiru kan biyya san bulchaa ture abbaan irreedha akka biyya san keessatti hin jiraanne isaan godhee biyya san keessa qabsoo godhuu dadhabnaan baqa filatanii jechuudha. Qabsooniif qabsaa'onnis biyya alaarratti wanni baqatanii fi jaalatanii osoo hin taane rakkataniiti. Adda ammoo dirreen sun dhiiga ilmaan Oromootiin bilisoomtee jennaan mootummaan sun koottaa waliin qabsoo goonaa koottaa waliin mirga keenya kahanfe falmannaa jedhee waamicha inni dhiyeesseef san fudhatanii dhaquun isaanii anaaf gammachuu guddaadha. Siyaasa garaagaraa kan adeemsisaa jiran kan isaan deeggaran waan tokko saba Oromooti. Sabni Oromoo amma jara warra waan haaromsaa kana gaggeessaa jiru duuba dhaabbateera. Nuti qofaatti saba Oromootii ala baanee nuti sana kana jennee yoo jenne saba Oromootiif dhaabbachaa jirra kan jedhu gaafii nutti kaasaa jechuudha. Yoo jedhu akka adda bakka bakkatti bayanii maqaadhaan simatan kun ani itti gammachuun qabu. Anaaf gammachuun kiyya guddaan gaafa jaarmayoonni bakka maqaan simatamaa jiran kun bakka tokko irratti deebi'anii maqaa tokkoo fi alaabaa tokko jalatti deebi'anii uummata Oromoo maqaa tokkoon dhageessisan gammachuun kee guddaan gaafa san. Geeddarumsa saba biyya keessa dhufe kana keessattuu Oromoo kamiyyuu haa ta'u jaarmiyaa kamiyyuu haa ta'u yeroo wal faana luucaanii waan saba Oromootiif ta'u jaarmiyaa kamiyyuu haa ta'u waan gochuu yeroo geenyu keessa jirra. Akkuma kana paartileen adda addaa bakka meeqatti wal qooduun kun gaarii miti. Oromoon garuma tokkotti yoo dhufe yaada injifataa utuu hin ta'in yaada hinjifatu qabaannee gara tokkotti yoo deemne yeroo fudhata malee mo'icha argachuu dandeenya. Dhaloonni dhufullee miidhama kana jalaa bahuu danda'a. Hammallee jarri akka saree maraatu gara dhumaa irratti nama miidhuu waan danda'aniif hamminni isaanii gadi fagoo waan ta'eef ani biyya sanatti han baradhe. Biyya sanatti yeroon baradhe keessatti akkamitti akka isaan ijoollee keenya miidhan, ijoollee keenya mataa isaanii miidhan, akka mataan isaanii hin ejjenne akkaataa isaan itti mataa isaanii lafatti rukkutan, lafatti sukkuuman, akka isaan qaama isaanii miidhan sirriidhumatti dubbachuu nan danda'a. Oromoon tokko ta'uu bakka jirru biyya jirru keessatti tokko ta'uu jajjabaachuu Oromoon biyya jirrullee qeerroo wal qabachuu qeerroon abbootii isaanii dhagahuu manguddoota dhagahuu abbootii gadaa dhagahuu waan isaan jedhaniin dhagahuu. Kana hundaafuyyuu irra guddaan ani xiyyeeffannaa itti kennuu barbaadu kaafaa oppidiyoodhaa miti. Jaarmoota siyaasaa afaan qawweetiin kaleessa ni sossoona jedhanii biyyarraa ala turan. Jara kanaaf namni mallattoo ta'uu qabu warroota afaan qawweetiin kaleessa soso'aa ture. Isaan ammoo tokkummaa isaanii agarsiisuun dirqama ta'a. An akka kiyyatti jechuudha kufiitti yaadutti
kaleessas jaalatanii addan baane dirqamatu adda isaan baase kaayoo jibbanii addan baane maqaa jibbanii addan baane waliin dalaguu dadhabiinsatu wal ta'uu dadhabiinsatu adda isaan baase adda garuu ammoo bakka itti wal ta'an jiran bakka qabsoo itti godhan nama waliin qabsoo godhan nama qabsoo godhaniif waan qabsoo godhaniif bakki waan hundaayyuu walitti qabattu dirreessa waan taateef amma ka dirreessan keessatti lakki akka kaleessaa waan jedhan naataa jedhee fiigu qurxummii bishaan keessaa baatee taa'ee hafaa jechuudha. Duraan dursee OMN inni galatoofadha. Qabsoon hangardhaa geette qabsaa'ota qeerroo Oromootii fi gaazexeessitoota OMN fi OMN kaan ammoo hawaasni Oromoodha. Wanni isaan barbaadaa jiran galma hin geenne. Hin eegalamte malee galma hin geenne. Galma ka geettu ammoo yoo waliin taanee wal taanee barbaadanni qofa. Jijjiiramni yeroo ammaa jiru kun guddaadha. Jijjiirama guddaa kana ammoo daran ka guddisuu dandeenyu yoo nuti wal bira dhaabbannee waliin dalagne. Uummanni Oromootis hoogganoonni siyaasaatis afaan tokkoon biyya san keessatti waliin dalaguun barbaachisaadha. Waan nurraa hafees itti nuuf guutuu argachuu dandeenya jechuu barbaada.